Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka-fuunee hordoftoota fi kabajamtoota sanyii mootii jirra jirtu nagaa keessanii. Alhamdulillahi galata rabbii ani nagaa kooti. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haara jechuudha. Waa hayaatirraa hin dubbatu dhufe hayaati jechuudha. Akkuma beektanii eega gandaa kiraa deemte jechuudha. Bubbultee jirti rabbiin jannata firdoosinaa kananii sun isiniin jaa hordoftooti kiyya. Amma jechuudha akkuma beektanii hayaati jechuudha ilmaan qabdi haadhas qabdi jechuudha. Ilmaan ishii kana gargaaru jedhanii jechuudha Saayidoo Faantilee dubbataa jiran waan ta'eef lakkoofsallee jechuudha Saayidoo Faanti maxxansanii jiran hordoftoota kabajamtoota kiyya. Ilmaan yataama tana jechuudha yoo gargaarre boru jechuudha rabbiin biraa waa arganna rabbiyyuu jechuudha irraa fuudheni akkasuma jechuudha hunda keenyayyuu fuudhuu danda'a. Rabbiin jechuudha waan hundumaayyuu harkaa qaba jechuudha. Kanaafiyyuu jechuudha ilmaan ishii kana akka gargaaruun isiniin jaa hordoftoota kiyya. Hundi keessanuu jechuudha yuutuubii hayaatu kan jedhamu jechuudha achi dhaqaati lakkoofsillee maxxanfamee jira jechuudha. Lakkoofsa fudhaati dawalaati waan tokko jechuudha akka gargaartanii namni nu arguudhaaf osoo hin ta'in jechuudha rabbii keessaniif jecha jechuudha xiqqaadha guddaadha osoo hin jedhin rabbii keessaniif jecha jechuudha gargaaraniin isiniin jedha. Ganda ishiin deemte kana nus jechuudha boru deemuu dandeenya wallaahi. Waan namni asirratti hafu hin jiru jechuudha. Hundi keenyayyuu achuma deemna. Nus boru kanumatu eeggataa jechuudha. Kanaafiyyuu dawalaati jechuudha. Gargaaraniin isiniin jedha. Rabbiin nu fayyaa kennee jechuudha. Nu jiraachisee waan hunda jechuudha argaa jirra. Waan hunda laalaa jira jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf ani har'a haasa'utuni boru jechuudha gatee biraa deemuu danda'a. Dunyaa jechuudha amma harkaa qabaa kana godhadha jedhu kana jechuudha ani gatee biraa deemee nama biraatiif ta'uu danda'a jechuudha. Dunyaan ana rasaasatee harka qabadhee maalii akkas jedhuun kun gatee biraa deema jechuudha. Boru maaliif wanti addunyaa tana jechuudha yookiin lubbuu teenya tana nuti harkaan qabnu jechuudha. Harkaan qabnu nuti guyyaa inni koottaa jedhe jechuudha sokondii keessatti deemuu dandeenya. Kanaafiyyuu jechuudha addunyaa tanaa kantu tanaa jennee jechuudha waan akiraa yookiin dammoo jechuudha waan keerii qabdu takka hin dhabinaa isiniin jedha hordoftoota kiyya xiqqoodha guddoodha hin jedhinaa dhaqaatii haga humna keessaniiti gargaara isiniin jedha wallaahi rabbiin biraa illee jechuudha waa argattanii rabbiin jechuudha namaaf lakkaa ilmaan yataamaa innaa gargaaran rabbiin namaaf lakkaa jechuudha. Akkasin isiniin jedha waan keerii qabdu dalagadhaa'ii waan keerii qabduudha kuni jechuudha. Waan argamu iyyuu miti jechuudha dhugaa rabbii. Kanaafiyyuu dhaqaa gargaara isiniin jedha hordoftoota. Asumaanillee itti aansee jechuudha hordoftoota kiyya. Hayaati jechuudha footoo ishii jechuudha. Footoo qullaa jiru footoo ishiin gubattee jiru jechuudha. Gadhiifamee ture jechuudha. Footoo sun gadhiifamee ture. Footoo san jechuudha maatiin ishii irraa dubbatanii jiranii jechuudha. Maatiin ishii dubbatanii turan jechuudha. Osoo nuti hin beekin nama biraatitu nu jalaa gadhiisee sheer godhamee rabbiif jedhaati footoo ishii dileeta nu godhaayi jedhanii turan jechuudha. Viidiyoo ishiitillee kan gizee san irraa wantu jedhan jechuudha. Maal isin rabbii keessan hin sodaattanii? Rabbii keessan hin sodaattanii? Yookiin viyuu yookiin dammoo jechuudha saantiba isin a'uuzi billaahi. Maali saantiba nama du'aa janaazaadhaan jechuudha saantiba yookiin viyuu funaannattanii? Nu kaasaa jedhanii miti hin kaastanii maali? Hin kaastanii namoonni baay'een keessan hin kaasne jechuudha. Namoonni baay'een keessan hanga ammaatitti hin kaasne. Rabbii keessan sodaadhaa. Ishiin barganda akiraatiin jirti. Kaasaa fi bakka footoo ishii nu kaasaa hin jedhanii kaasaa fi maatiin ishii nu kaasee maali isin haadhan qabdanii? Firan qabdanii jechuudha. Maali? Osoo keessan ta'e yoo fakkeenyaaf jechuudha maatiin ishii baraadada waan san arguun jechuudha wannu jechaa deema akka sabrii argattu haati ishii sun jechuudha. Maali isin nu kaasaa jedhanii jiran isinitti haafu mee saantibni raatiin funaannatta sun jechuudha isinitti haafu wallaahi isinitti haafu viyuun isin ishiidhaan janaazadha guurratta sun isinitti haafu umatakka ishiin bara isin hin baastu jechuudha. Viyuu sun yookiin dammoo saantibi isin itti funaannatta sun jechuudha bara isin hin baastu yookiin dammoo bootaa guddaarra silxaanarra isin hin gootu jechuudha. Kanaafiyyuu footoo ishii balleessaa fi viidiyoo ishiitillee jechuudha balleessaa fi umatakka iyyuu isiniif hin godhu.
namni rabbii ofii sodaanne jira addunyaa kanarra. Nama rabbiin hin sodaanne jira. Rabbii keessan yoo sodaattan viidiyoo sanii fi footoo san nuu kaasai jedhanii jiran. Footoon ishiitu guutee jira kan jechuudha. Haala waan nuti kaatee babbareedan footoo sanii kaayadhaan yoo barbaadan jedhe yoo ka barbaadan ta'e. Footoo gubataa san jechuudha. Viidiyoo san jechuudha kaasaa fi rabbii keessan yoo sodaattan kaasaa fi jechuudha. Maatiin ishii istiimee sabrii argatanii jechuudha taa'anii. Ishii dhabanii asii miidiyaa awuzi billaahi wallaahi warri miidiyaa kun jechuudha nama maraachanii baay'ee nama maraachan jechuudha. Dammoo nama garamtanii jechuudha. Janaazadhaani viyuu fi waan funaannatan jechuudha. Rabbi isinitti araaramu wallaahi rabbi isinitti araaramu awuzi billaahi. Baay'ee nazani baay'ee tokkoon gaddeen. Ani jechuudha kan hin jedhu wallaahi osoo haadha keessan taatee maal gootan, osoo abbaa keessan ta'ee maal gootan, osoo obboleessa keessan ta'ee maal gootan, osoo obboleettii keessan taatee maal gootan. Mee maal gootan osoo obboleettiin keessan akkasitti ol baatee hin eebaltu keessi keessanii fudhata. Fudhatu jechuudha. Akkasumatti ilaalaa kan addee jechuudha. Humaa isiniin godhu. Uummata akka isiniin godhu waan uummata akka isiniin goonedha jechuudha. Maatii ishiitillee obboleewwan ishiitillee haadha ishiitillee jechuudha qalbiin cabsinaanii. Isinitti rifatti jechuudha. Maaliif gizee footoo san argitu viidiyoo san argitu maaliif sooshaal miidiyaadha jechuudha. Sooshaal miidiyaadha arguun isaaniin oolu. Daa'imti ishiitillee jechuudha daa'imti xixiqqoon tuni bar hin guddatti. Akkanatti naftu jechuudha hin guddatti. Ammaayyuu waa hedduu beekuu dandeessi. Gaafa guddatte jechuudha viidiyoo kana innaa argitu qalbiin ishii hangam cabaani. Maal isin maatiin qabdani? Wallaahi baay'ee jechuudha nama dhibdani. Baay'ee nama dhibdani. Kanaafuu jechuudha waan maatiin ishii jedhan kana irraa fudhadhaanii dhagahan jechuudha. Maatii ishii akka qalbii isinitti hin cabne, obboleettiin ishii ka jirtu akka qalbii isinitti hin cabne jechuudha. Ilmoon isaan ishiitillee akkana naftuun guddatti boru jechuudha. Yoo argite qalbiin ishii cabuun hin nafu jechuudha. Kanaafiyyuu viidiyoo isii jechuudha tagizee ishiin haasoftu kan gubate san jechuudha. Porofaayilii warri kaayattanii hin jirtan porofaayiliin namaayyuu dhibu irraa qayyaradha jechuudha. Warri dammoo viidiyoo ishii waraabdassuun yookiin viidiyoo san akka mul'anne godhaa yookiin kaasaa jechuudha. Kaasaa fi bakka isaan nuu kaasa'ii hadaraa rabbii isiniin jedhanii kaasaa fi jechuudha. Kaasaa fi mee isaaniin duroomtanii janaazaa ishii saniin hin duroomtan yookiin dammoo gubata ishii akkasitti sheer goggoota sanii isaan hin duroomtanii jechuudha. Isaan ofii keenya miti ka sheer goone jedhan ofii keenya miti. Naman nu jalaa baase jechaa jiru jechuudha. Kanaafuu rabbii keessan kaaliqa isin uume sodaadhatii kaasaa fi qalbii isaanii cabsinaa. Kanumaan isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya waan hin dubbadhu kana keessatti yoo isin aarse